Viidiyoo har'aa keessatti namni tokko akkamitti salphaatti afaan Ingiliffaa baruu akka danda'u akkasumas immoo Ingiliffa isaa improve gochuu akkaataan ittiin danda'u tooftaawwan garaagaraa isinitti himu. Tooftaawwan isinitti himu kun Ingiliffa keessan isteeppii tokko akka ol butu abdii guutuu qabu. Egaa akkuma beekamu Ingiliffa beekuu fi beekuu dhabuun balbala baay'ee akka banuu fi balbala baay'ee akka cufu hundi keessanuu beektu. Ingiliffa baruun addunyaa barnootaa keessatti addunyaa hojii keessatti baay'ee akkasiin fayyadu baay'ee murteessaa akka ta'e hundi keessanuu beektu. Kanaaf Ingiliffa keessan akkamitti improve gochuu akka dandeessan Ingiliffa keessan akkamitti akka guddifachuu dandeessan viidiyoo kanarratti isinitti hima. Dhumarratti immoo tiippiiwwan gurguddoo lama Ingiliffa keessa salphaatti yeroo gabaabaa keessatti akka guddifattanii fi tiippiiwwan gurguddoo lama isinitti hima. Yoo haga xumuraatti turtan viidiyoo kanarraa waan guddaa baratu. Kanaaf haga xumuraatti na wajjin turaa isin galchuu barbaada. Warri YouTube chaanaalii kana subscribe hin goone subscribe godhaa. Maaliif YouTube chaanaalii kanarratti wanta isin fayyada jennee yaadnu kamiyyuu waan share isin goonuuf yoo YouTube chaanaalii kana subscribe gootan yoo fayyadamtan malee waan miidhamtan hin qabdan jechuudha. Kanaaf YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa. Viidiyoo kana like godhaa. Akkamitti Ingiliffa baruu dandeenya akkasumas immoo improve gochuu dandeenya tokko tokko na ilaalaa. Namni tokko Ingiliffa baruudhaaf yookaan immoo Ingiliffa isaa guddifachuudhaaf wanta inni gochuu qabu listening skill isaa guddifachuu qaba. Kana gaafa isin jedhu afaan tokko dubbachuun dura afaan sana dhaga'uun baay'ee murteessaa fi baay'ee barbaachisaadha. Namni tokko afaan tokko hin dhageenye taanaan akkamitti dubbachuu danda'a? So afaan sana dubbachuun dura afaan sana dhaga'uu qaba jechuudha. Kana jechuun listening skill isaa dandeettii afaan sana dhaga'uu isaatii dabaluu qaba jechuudha. Kanaaf akkamitti listening skill keenya guddifachuu dandeenya isa jedhu irratti wantoota garaagaraa isinitti hima jechuudha. Listening skill keenya kallattiiwwan ittiin guddisuu dandeenyu tokkoffaarratti fiilmiiwwan afaan Ingiliffaa ilaaluudhaan jechuudha. Fiilmiiwwan afaan Ingiliffaa ilaaltu yoo ta'e osoo hin jaallatin listening skill keessanii dandeettii afaan Ingiliffaa dhaga'uu keessanii ni dabala jechuudha. Muuziqaa afaan Ingiliffaa dhaggeeffachuu ta'uu danda'a. Poodkaastiiwwan afaan Ingiliffaa jiran ilaaluu ta'uu danda'a. Akkasumas immoo sooshaal miidiyaa yeroo fayyadamtan koontentii afaan Ingiliffaa yoo ilaaltu ta'e listening skill keessan karaa salphaatiin guddifachuu dandeessu jechuudha. Yoo argitanitu ta'e namoonni baay'een Ingiliffa akkattan baree jedhanii yeroo dubbatan yoo dhageessise fiilmii ilaaleen Ingiliffa baree muuziqaa Ingiliffaa waan dhaggeeffadhuuf Ingiliffa baree jedhanii yeroo dubbatan dhaga'uu dandeessu jechuudha. Kanaaf Ingiliffa karaa ittiin salphaatiin baruu dandeessan tokko fiilmiiwwan afaan Ingiliffaa ilaaluudhaan akkasumas muuziqaawwan poodkaastiiwwan garaagaraa ta'uu danda'a. Koontentii yeroo ilaaltan yeroo fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa yeroo fayyadamtan TikTok, Instagram, Facebook yeroo fayyadamtan koontentii afaan Ingiliffaa irraan dabarsinaa dhaggeeffadha. Kanaaf fiilmiiwwan garaagaraa muuziqaawwan garaagaraa kitaabawwan garaagaraa ta'uu danda'a. Kallattii garaagaraatiin Ingiliffa dhaggeeffachuun baay'ee isin barbaachisa. Asuma recommend waan isin godhu sooshaal miidiyaa keessa yeroo baay'ee Instagram irratti koontentii afaan Ingiliffaatu baay'ata. Kanaaf achirratti yoo Instagram fayyadamtu ta'e Ingiliffa keessan improve gochuuf baay'ee waan isin fayyaduuf Instagram fayyadama. Akkasumas fiilmiiwwan keessa immoo recommend kan isin godhu sitcoomii bareedaa afaan Ingiliffaa keessan improve gochuudhaaf baay'ee isin fayyadu tokko jira. Mind Your Language jedhama. Bifa koomediitiin fiilmiin kun hojjetame. Siizinii qaba. Siizinii tokko hanga 40 qaba. Innis fiilmichi koontentii akkamitti qabatee jira namoota garaagaraatu biyya garaagaraa dhufe biyya British yookaan immoo UK tti afaan Ingiliffaa barata. Yeroo jarri afaan Ingiliffaa shaakalanii bifa qoosaatiin koomedii dhiyaatedha. Kanaaf koomedii sana illee yoo ilaaltan ta'e Ingiliffa keessan improve gochuu danda'a. Mind Your Language jedhatu use better search godhaa. Kanaaf Ingiliffa keessan improve gochuuf inni jalqabaa fi inni baay'ee murteessaan listening skill keessan guddisuudha jechuudha. Inni lammaffaan immoo speaking skill dha jechuudha. Edda dhaggeeffatanii booda maal gootu jechuudha dubbatu jechuudha. Erga input ta'ee booda wanti tokko maal ta'a output ta'a jechuudha. Wanta dhaggeeffatan sana gara alaatti baasuudha jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni baay'een speaking skill irratti rakkoo qabu. Kana gaafa isin jedhu listen gochuu danda'u wanta Ingiliffa nan dhagaa garuu maal gochuun rakkisa dubbachuun rakkisa jedhanii yeroo itti komii garaagaraa dhiyeessan ni argina jechuudha. Kanaaf speaking skill keessan akkamitti Ingiliffaan dubbachuu dandeenya Ingiliffa shaakaluu dandeenya isa jedhu irratti yeroo isinitti himu keessaa tokko qulqullina caala dubbachuu irratti xiyyeeffachuudha jechuun namni tokko osoo hin dogoggoree wanta tokko hin baru. Namni tokko Ingiliffaan perfect ta'uu hin danda'u jechuun gizee tokkichaan jechuudha. Jechuun piroosesiidha jechuudha. Piroosesii gaafa ta'u immoo dogoggoruu waanuma jiraatudha jechuudha. Acabuu akka barbaade haa ta'u
Ingiliffa keessan dubbachuu yaalaa waan barbaade haa ta'u. Barsaan natti kolfaa riyaa kun natti kolfaa ittanii yaaddeena. Maaliif namni sun iyyuu Ingiliffa kan bare maaliiti dogoggoreeti waan ta'eef dogoggora osoo sodaatiin maal gochuu qabdu jechuudha shaakaluu qabdu jechuudha. Kanaaf akkamitti speaking skill keenya guddifachuu dandeenye yoo ta'u talk to yourself jedhama jechuun ofii keessanitti dubbachuudhaan kun maal jedhama fakkeenyaaf wanta yeroo hojjettanii wanta hojjettan sana kun Ingiliffa maal jedhama jedhaati wanta sana Ingiliffaan dubbachuu yaalaa AI jira AI fayyadama kun maalidha Ingiliffaan jedhaati gaafadhaani gaafa kana Ingiliffa keessan improve gochuu dandeessu akkasumas immoo hiriyoota qabdu yoo ta'e hiriyaa keessa wajjin guyyaatti daqiiqaa 30 Ingiliffa shaakala Ingiliffa wajjin dubbachuu shaakala jechuun Ingiliffi skillidha waan ta'eef wanta guddifachuu dandeessanii malee wanta yeroo tokkichaan perfect ta'uu hin dandeenye. Kanaaf hiriyaa keessa wajjin dubbachuudhaan akkasumas immoo listen to short clip gaafa isin jedhu viidiyoo gabaabaa ilaala viidiyoo gabaabaa galaaltanii booda akka viidiyoo sanaatti deebi'aati Ingiliffaan dubbadhaa jechuun fakkii viidiyoo tokko galaaltanii booda viidiyoo sana laaltanii yoo madhiisu osoo hin taane namni maal jedhe namichi kun maal jedhe jedhaati isa namichi jedhe sun Ingiliffaan irra deebi'a kun Ingiliffa keessan Ingiliffa baruudhaaf Ingiliffa keessan improve gochuudhaaf baay'ee si fayyada record to yourself jechuun ofii keessan waraabaa wanti dubbachuu yaala oolmaa keessan afaan Ingiliffaatiin dubbachuu yaala har'a akkasiin godhe jedhaati afaan Ingiliffaatiin dubbachuu yaala gaafa kana Ingiliffa keessan improve gochuu ni dandeessu jechuudha. Ask AI waan garaagaraa jiru AI baay'ee yeroo ammaa kanatti baay'ee advanced jira namni kamiyyuu afaan Ingiliffaa baruudhaaf ChatGPT, DeepSeek, Gemini fi AI garaagaraa fayyadamuu danda'a. Kanaaf AI fayyadamuudhaan speaking skill keessan illee guddifachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf inni guddaan perfect ta'uu osoo hin taane processitti amana jechuun yoo dogoggortan iyyuu speak gochuu yaala gaafa dubbattanu Ingiliffa irratti perfect ta'aa deemtu malee Ingiliffa sodaachuudhaan yookaan immoo nan dogoggoraa jettanii dhiisuudhaan Ingiliffa baruu hin dandeessan jechuudha. Kanaaf speaking skill keessan bifa kanaatiin guddisuu dandeessu. Inni sadaffaan immoo writing skillidha jechuun skill barreeffamaa jechuudha. Ingiliffaan yaada keessan ibsu jechuudha bifa barreeffamaatiin. Kana immoo bifa salphaatiin akkamitti guddifachuu dandeenya yoo jettan oolmaa ofii barreessaa jechuun har'a akkamittan oolee eessan oolee isa jedhu afaan Ingiliffaatiin barreessuu yaala yoo dogoggortan rakkoo hin qabu dogoggora keessan san borsabessuu dandeessu giraamariin narkaa badaalaa jettanii yaaddanii rakkoo hin qabu yoo ara dogoggortan kan sirreessitan so oolmaa keessan afaan Ingiliffaatiin barreessuu mudannoo keessan ta'uu danda'a akkasumas immoo sooshaal miidiyaa yeroo fayyadamte keessatti koomentiiwwan afaan Ingiliffaatiin kenna koomentiiwwan afaan Ingiliffaatiin akkasumas piroofaayilii keessan afaan Ingiliffaatiin gaafa kana maal gochuu dandeessu jechuudha writing skill keessan guddisuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraa immoo reading different books jedhama jechuun readingii keessan guddisuudhaaf jechuudha. Kitaabota garaagaraa gaafa dubbistan Ingiliffa baruu ni dandeessu jechuudha. Kan maaliif sin fayyada yoo ta'e tokko vocabulary garaagaraa qabachuu dandeessu. Vocabulary garaagaraa beekuu dandeessu. Keessattuu Ingiliffa dubbachuudhaaf vocabulary baay'ee barbaachisaa akka ta'e jechoonni baay'ee barbaachisoo akka ta'e baay'ee beekamadha. Maaliif jechoota walitti fidneeti waan ta'eef hima tokko kan uumuu dandeenyu. So kitaaba garaagaraa gaafa uumtan kitaaba garaagaraa gaafa dubbistanu improve goota jechuudha Ingiliffa keessanii vocabularyota garaagaraa ni beektu akkasumas giraamarii keessan illee achirratti focus gochuu dandeessu akkasumas immoo kitaabota like asoosama barreeffama garaagaraa akkasumas baabilii macaafa qulqulluu quraana ta'uu danda'a afaan Ingiliffaatti yoo dubbistani Ingiliffa keessanii bifa kanaatiin guddisuu dandeessu jechuudha. Akkasumas immoo giraamarii irratti siraan jechuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa kanatti immoo sooshaal miidiyaan baay'ee YouTube irra yoo deemtan, TikTok irra yoo deemtan, Instagram irra, Facebook irra yoo deemtan namoonni afaan Ingiliffaa barsiisan baay'eedha. Giraamarii kan barsiisan baay'eedha waan ta'eef jara follow gochuu dandeessu, jara irraa Ingiliffa baruu dandeessu jechuudha. Kanaaf giraamarii irratti siraan hojjedhaa isiniin jechuu barbaada. Jippiiwwan dhumarratti isinitti hima, isin jedhe sana ammaan isinitti hima. Ingiliffa baruudhaaf wantoota kana baay'ee beekuun barbaachisaadha. Piroosesii amma isinitti hime kan isteeppiin amma isinitti hime kana hordofuun Ingiliffa keessan salphaatti akka bartaniif baay'ee isin gargaara. Garuu wanta Ingiliffa baruudhaaf baay'ee isin barbaachisu tokko wantoota lama jira. Inni tokkoffaan konsistensiidha. Gana gaafa isiniin jedhu konsistensii gaafa isiniin jedhu namni tokko Ingiliffa baruu kan danda'u yoo walitti fufinsaan Ingiliffa yaalidha yookaan immoo Ingiliffa piraaktis godheedha. Fakkeenyaaf har'a sa'aatii 10 dubbistanii boru dubbistan yoo ta'e torban irraa waggaa irratti deebitu ta'e Ingiliffa carraan Ingiliffa baruu keessanii baay'ee dhiphaa ta'a jechuudha. Garuu immoo Ingiliffa piraaktis gootaan konsistensii yeroo hundumaa deelii shaakaltu ta'e Ingiliffa salphaatti ji'a tokko keessatti ji'a lamatti improve gochuu dandeessu. Kana gaafa isiniin jedhu fakkeenyaaf har'a guyyaatti daqiiqaa 30 dubbisa jettanii guyyaa kamiyyuu daqiiqaa 30 shaakala. Maybe isinii mijachuu danda'a, isinii mijachuu dhiisuu danda'a. Garuu Ingiliffa guyyaatti daqiiqaa 30 shaakala, daqiiqaa 30 shaakala malee
Ingiliffi bifa kanaatiin barama. Consistency osoo addaan hin dhaabin yoo shaakaltanii. Inni lammaffaan immoo Ingiliffi iskiliidha. Gaafa isiniin jedhu wanta improve ta'uudhaan yeroo tokkicha perfect ta'uu hin dandeessan. Kana gaafa isiniin jedhu maybe kilaas waan ta'e dubbistanii sammuutti qabatanii qormaata hojjechuu dandeessu. Garuu Ingiliff akkuma ogummaa warra kaanii maal ta'a jechuudha improve ta'a. Namni kamiyyuu maal ta'a guyyaadha guyyaatti Ingiliffa baraa deema malee yeroo namni perfectiidha Ingiliffaan jennee dubbachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf ammuma odeeffannoo garaagaraa walitti qabachaa deemu namni sun maal ta'aadha Ingiliffa irratti perfect ta'aa deema jechuudha. Kanaaf Ingiliffa keessan guddifachuudhaaf consistency fi iskilii Ingiliffi iskilii ta'uusaa beekuun baay'ee isin gargaara. Viidiyoo haaraa I hope barattaniitu jedhee yaada. Haga xumuraatti waan wajjin turtaniif baay'ee galatooma. Warri YouTube channel kana subscribe hin goone subscribe godhaa. Video tanu taga wala garuutti nagaatti.